Baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 nagaan geessaniin jedha. Egaa gaafa ayyaana kana kabajnu warra rakkatan gargaaraa, warra dhabanii, warra beela'an dheebotan immoo dheebuu baasaa ta'uu qaba jechuudha. Guddaan guyyaa ayyaana kana kabajnu guyyaa kana tun taane isa guyyaa kana irratti jireenya nuuf laate waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo dukkana keessaa gara ifaatti, badiisa keessaa gara ulfinaatti, gara jireenya isaa haaraatti rakudha. Ifa nuuf argame sanaan gara ifaatti ceene jechuudha. Dukkana keessa turre Yesuus Kiristoos mul'atiin dura dukkana keessa turre, rakkina keessa turre, muddama keessa turre. Erga Yesuus Kiristoos nu dhalate garuu muddama sana keessaa baane, rakkina sana keessaa baane jechuudha. Ifa argine jechuudha. Gara jireenya haaraanfanne jechuudha. Kanaafiyyuu baga gammaddanii, baga gammannee gara ulfina haaraatti, gara mo'icha haaraatti ceene jechuudha. Guyyaa kana guyyaa seena qabeessadha. Kanaaf guyyaa kana gaafa kabajnu nuus dhalachuu qabna jechuudha. Jijjiiramuu qabna jechuudha. Jireenya darbe keessa jiraachuu hin qabnu. Gara jireenya haaraatti tarkaanfachuu qabna jedha. Kanaafuu baga gammaddanii, baga gammannee eebbifamaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.